umriin isii waggaa 21 mucaa wahiitii wal jaalatteeni itti na heerumsiistan malee jettee itti heerumte baay'ee hin turre addaan ba'an san booda xiqqoo erga turte booda ammallee kabiraatii wal baratte yaani kophummaan itti dhagahamee kabiraatii wal baratte kun ammoo akka lubbuu ufiititti jaalateen akka isiin himtutti isiilleen akka lubbuu ufiititti jaalatteen kalammaffaa kana waadaa walii galanii wal fuuna waliin jedhan jidduu tanatti ammoo waliin bahuu jalqaban dho'isaadhaan jechuu osoo warri hin beekin san booda gaaf tokko yaada wahii itti fide mucaan kun warri kenna ati heerumtee waan baateef tole akka hin jenne hin beeka kanaafuu dho'isaa yoo wal fuune maal si fakkaataa jedheen tole jetteen wal fuudhan dho'isaadhaan hin ulfooyte yeroo ulfooyte ammoo mucaan irraa fagaachuu jalqabe ji'a lama guutuu hin dhabdeen san booda salphadha jettee eenyutti himatti mucaa durbii walii ta'anitti himte akkana jettee itti himte san booda mucaan akkana jedheen malli maaliree warratti himuudha jedheen lakki warratti hin himnu na fuudhii jetteen taanii osoma wal mari'atan mucaan akkana jedheen si fuudha laakiin mucaa kanaan mucaa kee jechuun hin danda'u dabalata ammoo si fuudha laakiin erga xiqqoo turre booda si gadhiisaa jedheen tole waliin jedhan san booda hin fuudheen ji'a tokko fi wahii erga waliin jiraatan akka nama wal lolanii rakkoo guddaa keessa seenan wal lolanii addaan bahan khalaas ammoo yoo namaati yoo warraati ulfi ka mucaa kanaati ka firee isaanii kana san booda deebi'ee jetti ammallee namticha itti ulfeesse san abdii irraa hin kutanne ammallee itti deebitee wajjin haasa'uu jalqabde akkana bar ulfaa jettee itti himte qarallee itti himteerti beeytaa ani ammatti yaani qophoo hin qabu jedheen fi barul fuudhanii jiran akkamitti osoo kaan irraa nikaaha qabdu dho'isaadhaan ammallee deebitee kana wal fuuteen ani hin beeku akkamitti akka isin godhaa jirtu almuhim san booda ji'a 9 gahee jetti abdii hin kunne mucaa kana amma miseejiitti barreessaa amma jetti yoo deebi'e mucamaaf jecha anaaf miti san booda dahiinsi kiyya gahe san booda akkanan jedhe ani biyya arabaa deemee dalagachuu hedaa nan jedhe amma waan godhu wallaalee jettee namticha wahiititti haasofti san booda namtichi tayyib ati amma maal gochuu barbaadda furmaanni ati qabdu maalii jedheen ati maal goota jedhee gaafateen san booda akkana jettee ani dhugaa jirtu amma carraan hin qabu dhugaa jirtu warratti hime san booda poolisootaan genne san booda ilmi keessaa ta'uu yoo barbaadan marmaranii irra gahuu hin danda'an jette tayyib yoo amma kasi dhagahu taate maal jettaanii maal jechuun barbaadda jedheen san booda jecha wahii jette almuhim dogongorri isiin daleeyde akka kiyyaatitti awwalan takka heerumtee yani heerumni isii ka jalqaba sun erga fashalaa'e xiqqoo yeroo ofii kennuu qabdii ture yani kana baatee kanatti seenuu hin qabduu ture isiin akkas goote lammaffaa dhoksaadhaan nama kana jaalattee ka jalqabaa sanirraa osoo miidhamtee akka miidhamtee baate osoo beeytu kanatti dabalamtee dhoksaadhaan wal fuudhuun isaanii sun yani hagam jazbaadha isin asitti soomtee asitti illee ka soomuuf deemtu tayyib erga ulfooyte warratti himu deemtee mucaa durbiisii innillee hainsa daree haasa taruu malee laakiin dalag wanni inni dalage sun illee dogongora silaa dhaqee haala isii teessisee akkana ittiin ka'ina dogongortee jirti dogongora kana sirreessuu qabna jedhee dubbachuu qabaa ture almuhim dogongora baay'ee keessa laaqatte dhaamsi kiyyasiif obboleettii tiyya nama tokko jaalattee jirta si barbaada dhugamaan si barbaada halaalaan si barbaada miti wallaahi wanni haga balbalaa dhihaatu jiru kunno banni kenna kana balbaluma dhadhahuudha isaaf si jidduu wanni jiru balbala san dhadhahee seennaan abbaa keetii walitti dhufa abbaa keetii walitti dhufnaa dubbiin dhumatte tole jedhanii itti si kennu lakkisiin ta'u jedhanii irraa si dhoggu kanuma lama
Kanaafuu jaalala hagas ga'u san jaalattee balbala isin jidduu jiruuf ankokkaa basiita tanaaf haganuu mara ankokkaa haganaaf jettee dogongora guddaa keessa seentee dortoota hedduutu jira dhaan dogongora ajaa'ibaa keessa ka seenan. Kanaafuu dogongora akkasii akka keessa hin seenne atillee kadhiiraa dogongora akkasii akka hin daleene sin jechuu barbaada. Addunyaan dawwaara akkuma jettu Arabni. Rabbi nu haa dhiisu badii kennu hunda. Osoo isin taatee maal gootan sin jechuu barbaada. Osoo mucattiin tun si taatee maal goota? Osoo mucaan sun si taa'ee hoo maal goota sin jechuu barbaada. Nagaan tura. Seenaa ajaa'ibaa wahii qaba. Seenaa tana boodallee inshallah seenaan sun dheertuudha. Gaggabaabsee isinii dhiyeessuu mokkara akka warraa barattan abdii qaba. Nagaan tura.